Mee kottu beekan gulummaa barreeffama kana situ barreesse kottu azzala jira beekan gulummaa. Ergee Naa fi Orosiitii kan jedheessadha. yaa Oroosiiti nan beekan. Kottu azzala jira. Yuutuubii isaarraa akka jirutti viidiyoo durii Abiyyi qeequ balleesse baramma. Haacaaluun uma sirbe dhugaa rabbii. Hannunyaatu nu keessa jiraa jedheetoo sirbe. Barreeffama kana situ barreessee miti beekan. YouTube illee balleessine isa Injiru. Isa kamtu injiru beekaa. no Dhageessitanii ma akkan dubbanne nan godhin. Akkan dubbanne nan godhin. tokkoffaa kan nama sodaattu hin taane beektaan holola Maariifatta iddoo kamii balleesse Abattuu kan balleessine. lafa kamii balleesse beektaa beekaan galatoomi lafa kamii balleesse beektaa kanaan dura yeroo Jawaarfaa qabaman yeroo Profeesar Maraafaa irratti Abiyyi duulu yeroo sana viidiyoo baay'ee hojjetteeyyu garuu hundasaa garaagarummaa torbee tokkotti ani yeroo hunda seeneen ilaalaa namni baay'ee illee siin ilaalu yeroo sana haa ta'uyyuu malee seeneen ilaalaa akkuma jirutti balleessite jechaadha yuutuubiin sun hin jiru. Like YouTubein suni jira. Viidiyoon sun jechuu ko viidiyoon sun hin jiru. Maaliif ani by the way ani video tokko iyyuu deleetiin godhu maaliif homaan sodaadhu waan ta'eef isa kana kanumatti qabadhu. Abiyyiin isa qeequu wannoo jettee jette immoo of course Abiyyi ammatti siyaasni Abiyyi siyaasa kamiyyuu kan caaludha waan ta'eef siyaasa jajamuu qabudha ammayyuu. Isa kana immoo ragaadhaan yeroo naa kenni sinaas ofsiisa. Maaliif balleessite? Maaliif balleessite viidiyoo sana? Maaliif hin balleessan? Kondishinii sanatti wayita sanatti wanta viidiyoo tokko iyyuu hin balleessu isa inni kijiba. Isa holola dhaabaa qofa mari'adha. Beekan dhiisi sanii abbaa barbaadde deeggarii dhiisi san. Barreeffama kana maaliif masarat dhaabati irratti barreessite? Masarat meera isa kaminni? Kenoo namicha kana amma Finfinnee kan jedhamutu barreesseetti amma immoo beekanii itti maalii waliin dhooftaa gurbaa? Moo Finfinnee nanadha? No. Isaa miti. Barreeffama kana maa masarat dhaabati irratti barreessite? Hin barreessine ani. Masarat ani akkan beekutti yeroo ammaatti qabna kan jennu intala Oromoo gootittii haqaaf dubbattu. Yeroo kan barreessite waan kana yeroo kan barreessite? Barreessineen masarata jechuun masaratiin ani kan hin beeku gootittiidha. Goota miidiyaa, goota dubartoota haqa dubartootaaf kan falmitu goota ta'uu isheen beekaa. Kanaaf masarati anaaf diina miti. Namni kun eenyudha? Ana hin beeku har'a arguu kooti. Baay'ee sodaatta dhugaa rabbi. Ani sodaattuu amma dhugaadhuma amma sagalee si dhageessisaaf hin beektaa. Oromoon addunyaa kanarra jiru maal siin jedha yeroo beekan sodaattuu yeroo beekan jettu. Sagalee isaatiin hin beektaa. Wayit muddamine. Namicha fidi kan dhaggeeffan. Niitii godhikaa hin nagaamu. Thank you. Hordoftoota tokko waan taataniif bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u har'ammoo waan inni addaa tokko kan qabadhee dhufee jira. Waa'ee kootii odeeffannoon har'aa waa'ee mataa kootiin qabadhee dhufee jira. Amma xumuraatti akka hordoftan kabayyaan isin gaafadha. Egaa akkuma duraa yeroo dheeraa ta'ee dubbachaa ture. Ani biyyattiin deebi'a jedhee dubbachaa akkam ture nuti keessan beektu. Oroosiitii beektaa namicha kana? Sagalee isaarraa namicha isaa miidiyaa Finfinnee FIA moo maal kan jedhu tokko hundeesse tokko sana miti namichi. Sagalee isaa barteetu suura isaa wallaalte. Isaa. Namni beekamaan barii nama baay'een beeku namatu isa beeka malee nama beekamaa akka kooti. Sagalee isaa beektaa suura isaan beektu. Hai beekan ati sagalee isaatiin namichuma abbaa miidichaa sana. Okay. Hordoftoota meeqa qaba? Facebookiin kee hordoftoota meeqa qaba beekan? Isa durii immoo ammaa inni durii 678 qabaa diiseebil ta'e inni hin bade balleessan girisootatti duulee.
Mosa Amma ano shee on beeku. Kenna amma kuma tokko laata non beeku dhiyoon bane. okay. Linki YouTube Yoo kana keetii bane. namni okseen tarbiitu biradha. Linki YouTube keetii Facebook kee jala godhatteerta. YouTube ko dhabamsiisaniiru tire. YouTube ko report godhaniiru girrisoonni kuni. Hin hojjeta ta'ee hin hojjetu ta'ee hin beeku amma miidiyaa irra hin jiru kaan amma qophii adda addaa hojjechaa hin jiru waan ta'eef. Maali Facebook kee haarawaa amma jettu kana suuraa akkamitti suuraa nama beekamaa abbaalleetti itti fayyadama roobale maal taate suuraa nama beekamaatti abbaalleetti gargaarama waa'ee suuraa nama harka keetirra jiru waa'ee suuraa harka keetirra jiru an harka keetirra jiru kan akkamiiti suuraan ati profaayil godhatteertu maal taate maqaa beekaniin obboleessa koo yoona profaayilii 50 yookiin 500 hojjetamee jira ta'a maalirraa fuutaa nama beekamaa wajjiniin atakaroo maaltu si geessee roobale. Eenyu beekamaa? Nama guddaa nama hayyuu nama beekamaa wajjin. Nama hayyuu nama guddaa nama beekamaa anaka. Okay. Dhiifama si gaafachaa. Kanuma illee beektu. Ijoollee namoonni baay'een profaayilii godhachuu danda'u nama jaallatanii nama beekamaa akka kooti. Ijoollee baay'een profaayilii godhatti baakgiraawundii godhatti ittiin akkaawuntii banatti. Kun immoo biraandiidha jechuudha. Namni tokko gaafa beekamaa deemu. Addunyaan kun hundumtuu suuraa sana barbaade profaayilii godhata ittiin akkaawuntii banata kun beekamaadha gaa jechuun kana si jalaa dhokatee miti atis yeroo tokko godhatteetta profaayilii koo sooshaal miidiyaa irratti. Ati ciraaqinatti fakkaata. Yaa Rabbii ciraaqinatti fakkaata. Suuraa kee godhachuu miti. Akkasimoo? Ammoo akkasii? Maalan si godhe ammoo natti galagalte yeroo kaanoo hayyuun akka keen jiru goonni akka keen jiru beekaa keenyattee bilbiltee naagamsiisaa turte har'amoo maaltu bade maalis godhe har'amoo sababuman ilaalcha siyaasaa maal amma siyaasa irratti wal dhabne immoo ammoo maa inni gaa. Eenyudha kan gadi buuse roobalee sira. Anaa miti ol deebisi tullu namni modereetara kanaafan isinirraa kaasa. Roobalee yeroo baay'ee mana ilaali nama gadi buusu ilaaliiti automaatikii modereetara irraa fuudhi. Moo baqatee bahe yeroo tokko sin baqata bar. Beekannuu deebisaa boo. Wayi dubbatee baqata yeroo tokko sin. Deebi'eera. Biloo nama gadi nama nda darbatina daa'ima nama godhiina gaa erga nama waamtanii seeraan gaaffii nama gaafadhaa okee. Beekan atillee siistemii ati fayyadamtu nan beeka. Tolloo keenya galatoomi baga ol na deebiste gaa akkuma beekamu yeroo kaani atis roobaleenis suuraa ko profaayilii gootanii bilbiltanii hayyuu keenya goota keenya leenca keenya jettu amma immoo gidduun ammoo maaliin balleesse immoo kan cimmaaqii ciraaqii minaaqii maaliif jettu gaa maarinyaas maan irratti shaakaltu amma nama hayyoota namoonni bari profaayilii si godhatu yeroo ati beekamaa ta'aa deemtu siin waan hunda banatu akkaawuntii banatu yuutuubii banatu weebsaayitii maqaa keetiin banachuu danda'u. Beekan gulummaa .org jedhanii banachuu danda'u ittiin jiraachuu danda'u biraandii taate jechaadha gaafa hayyuu taatu gaafa ija Oromoo looreetii gaafa taatu addunyaan kuni Oromoon kuni si jaallatti jechaadha kanaaf maa akkaawuntii banatee beekan itti fufi rooban no miitin godhin miitin godhin beekan galatoom miut godhetanii lakki anda bareetta nama naka naamusatti nama feesbuukiin sun kan keeti moo kan keeti miti tani ati waa'ee lammii taayyee irratti barreessite sun. Ani feesbuukii tokko ittiin qabaa ishee dhiyoo kana ji'a kanatti banee akkuma ati beektu feesbuukii gurguddaan na jalaa cufamaa ture. Feesbuukii isa kama waa'ee lammii abbaa miidiyaa finfinnee sanii ati hin barreessine feesbuukii gati irratti. Namicha yeroo waggaa darbe yeroo inni biyya ari'atame sana quuqamaa isaa rakkoo isaa
irra ga'e sana dhugaa dhabee cuucamuu isaa sanarratti hin beekta gaan yeroo baay'ee namoota gara warra Masara dhaabaa nama 40 irratti nama 40 irratti qindeessitee biyyaa baastee jannati piippi jettee ta'u. Masaratiin ilaalcha siyaasaan illee baay'ee waliin gallu garuu dubartii baay'ee cimtuu ija jabina qabdu. No, waa'ee ishii kanatti gaafate. Feesbuukii sun keeti moo keetii miti? Feesbuukii isa kamireen mi'a natti agarsiisi ka iskiriin godhiiti. Ani tokkittiin qabaa isheen immoo foloowerii 1000 qabdi ta'een beeku. Ani isa dur gurguddaan na harka na jalaa cufaniiru. Girrisa na jalaa cufe. Girrisa turi. Maal jettee barreessite waa'ee lammii abbaa miidiyaa qulqulleessan maal jettee barreessite? Ani miliyeenan barreessaa oolu. Asirratti iskiriinii gubbaarra laali kinoo siif hin dheerraa laali kinoo. Kana situ barreesse moo sii miti hin barreessu? Ana miti. An karaarra deemaa hin jira. Ani barreessu. Achumatti miiti godhi. Anaa miti jetteerta. Okay. Lammii na dhageessu anaa miti jedhee jira. Mee isa moo isaa miti ani waan san barreesse? Inni kun anaa miti. Ani waan akkasii keessa galuun barbaadu qoleessa koo maalii waan akkasii bara galchita yaada ana yaada irratti yaada dhiifama guddaa naa godha obboleessa koo. Ana baduu barreessa jechuun danda'u. Isintu sheerii godhe waan sani feesbuukii keessa. Ani feesbuukiin suni jira feesbuukiin isa waamaa kan nama biraas haa ta'uu kan isaas haa ta'uu waan barreeffamee jirudha poozitiiviidha dhugaa waan ta'eef sheer godhe ani. Ani beekaa ta'us. Amma waardiyyaa kana maal sheer godhe? Yaadichi immoo yaada dhugaa waan ta'eef fudhateera bakka dhuguma waan tureef. Okay, isa ta'ee nama biraa ta'ee hin beektu garuu yaadichi dhugaa waan ta'eef fudhatte. No, maaliiftu barbaachisa roobalee? Lakki isa qorachaa turre isa gaafachaa waan turreef anaa miti kan jedhu dubbatee jechaadha. Okay, yoo irraan beekne asumarratti dhaabna rakkoon hin jiru inni waan nu kaadee fi maaliif soba Oromoon sobdu achirraa kaanee isa saaxilaa jirra sirratti illee shira hojjetame sobaanii sanarra kaanee tooyi kana wabii godhannee kaanee jechaadha. Nama miidiyaa akkasii hoogganuuyyuu biyyaa baasa sobaanii Oromoonis sobdii dhimma intala amma ajjeefamte yookaan lubbuun ishii darbe dhimma qananii kanallee awwaalaa jiru akkuma isarratti shira sobaa hojjetanii jennee tooyi haasa'aa turre jechaadha. Fakkeenya godhannee too haasa'aa turre. Innaa ragaan immoo kinoo beekan gulummaatu waan kana dhugaa kana barreessee masara dhaabatitu amma haqa intala kana awwaaluu fi waan adda addaa barreessaa jirti. Kanaaf malee waan biraatiif miti. Booda sagaleen isinii kenna. Nuyi wabii godhanne malee waan biraatiif miti. Ani biyyatti waan ta'eedhaaf robalee ani amma xiqqoo. No sanirraan dubbatina nuyi waan sanii miti an dubbachaa jirru nuyi waan biraa dubban Oromoonis sobdiidha kinoo nama jabaa kanaa biyyaa baaste sobaanii jenneeti sana haasa'aa turre. Okay, galatooma sagalee isiniifan erga booda. TikTok irratti. Share guy. Linki isaa si ergama galatoom. Maaliif gallee fi haasofnu nuyi tan jenne kinoo beekan gulummaa amma ol deebi barreeffama kana an beekan gulummaati. Innis barreesse jedhee jira. Abbaan dhimmicha ammoo namman bilbilee haasofsiise kana dubbiin barraa'e kuni asirratti dubbiin barraa'e zoom ta'uu hin danda'u. Okay. Dubbiin barraa'e kuni asirratti dhugaadha jedhee ta sheer godhee beekan gulummaa ta'e nama biraa ta'e ani dubbiin dhugaa waan ta'eef maaliif waa'ee kana kaasne nama kana nama miidiyaa hoogganuu miidiyaa sanbaneetoo ijoollee Oromoo gara 30 olii hojii kennee fi miidiyaa isaaniitti irratti maal jedhanii too oduu hojjetanii Wallagga keessatti uummata Oromoo ajjeesaa jiru kan jedhu gabaasanii jechaadha.
sanirra dhaabbataniitu masarat dhaabaatti bitaniitoo sobaan biyyaa isa baasanii jechaadha. Lafa Oromoo fudhatee maalidha. Oromoo sobduudha jechuuf kan dubbanne masarat dhaabaa immoo tiika PP ta'uu beekan gulummaa kinoo barreessee jira. Maqaa ishiitti tas keessa jira. Nama 40 irratti tika qindeessiteetoo biyyaa isa baasteedhe barreesse maqaa isaa beekat irraa murree jechaadha. Innaa kanaafi masarat dhaabaa kinoo namni biraatu ragaa ba'aa jira. Ammallee qananii dhugaa qananii anawwaalaa jiru yoonii maanyatitti footoo erguudhaan naaftanyaan irratti qindeessuudhaan masarat dhaabaa yeroo ammaa kana haqa qananii awwaaluuf Andu'aalam balleessuuf kana hojjechaa jirti jechaadha. Dhugaadhaan osoo dhugaa qananiin barbaadame maaltu ta'a? Seerri qabee jira yoo odeeffannoo qabaatte masarat dhaaba eenyu yoo odeeffannoo qabaate biiroo poolisii deemaniit odeeffannoo sallaatuufi jechaadha. Garuu isaan maal gochaa jiru? Oromoon kun Andu'aalamii miti jedha. Kun ishiin immoo Andu'aalamitu kana godhee nama baay'eedhaan yoo xiqqaate anuu viidiyoo 100 olan argee jechaadha. Dhimma akkana sagalee nama biraa fidanii fa'aa irratti kan qindeessan. Edit godhaniito waan hojjetamaa jiru. Masarat abalutu ajjeese kan jiru sheedhaa dubbatu sheedhaa barreessu argeen jiru ani kun kijiba. No ishiin kallattiidha san hin jettu kaa. Kallattiidhaan akkas hin jettu hin beektu waan ta'e akkaataa tooftaa. Isheen akka dubartii tokkootti dhugaanii ishee haba'uu jettee falmiti. Dhugaan sun immoo yookiin isaaf ta'a yookiin isheef ta'a. Andu'aalamitu ajjeese yaada Andu'aalamitu ajjeese jedhu barreessaa jirti Oroosiiti. Mucayyoon garuu PP ataatu yookiin PP sataatu maalis ataatu malee cimtuudha mucaa sana nu jalaan. Maatika PP nama biyyaa baaste itti ragaa baate irratti bee nama kinoo nama kana nama jabaa kana biyyaa baaste masarat dhaabaa tika PPT itti ragaa nu baate kinoo laala barreeffama keeti kun. Gurbaasa kana warruma intanii kanatu baase warra baale gizee kanatu irratti duulee akka inni miidiyaan qabaanne akka inni hojiin hojjenne itti duulanii baasan isa kana. Isa kanatti duulan. Masarat dhaabaa akka keessatti hirmaatte immoo fuuluma feesbuukii ishiitirraa armas argachuu dandeenya. Yeroo sanis hordofaatan ture dhimma kanaan. Itti qatafariitirraa konkolaataa fudhate jetteetu. Waa'ee Andu'aalamii fi waa'ee qananii dhugaa baasuudhaaf waa'ee lammii fi waa'ee masaratiin fiduun maaliif barbaachise moo dubbii gara dabarsuudhaaf? Adeemsi kun hin qabne duruma jira jechaadha. Beekan. Adeemsi kun uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuu, artistoota Oromoo ajjeesuu, beekaa Oromoo biyya ari'uu obbo Dinquu dabalatee gareen qindaa'ee jira. Garee sana keessa jirti har'an jalqabne jechaa jira. Dhugaa Oromoo dhoksuu. Ammallee shirri jira. Warri mootummaa deeggara jedhan maaliif barruulee adda addaa babarreessu? Maaliif immoo hin qoratamne? Warri nafxanyaan yoonii maanyaa fa'aa isaan irraa fuudhee har'a haasa'aa jira. Beeku taanaan to'annoo jala oolanii jarreen kun maaliif hin qoratamne? Yaa tan jechaa jirru beekan an jechaa jirru masarat dhaabaa tika akka taate waan kana mootummaatu biyya keessa taa'anii too akkasitti fuula feesbuukii isaaniitti irratti Oromoon akka waliin galle godhan kana adabbiitti nu godha inspektara asumaanuu siniif dabarsina dhaamsa siniif dhaamna jechaadha. Namni biraa namni dubbachuu barbaadan. Waan tokko jedhee ba'u. Okay, thank you. Ilaal dhugaa dubbachuuf Andu'aalamillee keessa isaanii akka relationship waan aadaa waan tokko qabuu danda'u argument waan tokko okay garuu Andu'aalamiin mucaan jechuudha konsertii kan qabu fuuldura kan dhufaa jira kan jirudha waan akka kana maaliif godha nama guddachaa kan jiru nama fuuldura irratti waan baay'ee isarratti kan eegamu okay konsertiillee qabaa jedhanii waan akka kana tun dhufiin jechuudha. Mucaan waan baay'ee wajjechuuf kan deemaa kan jiru future kan qabu waan akka kana mucatti kana irratti hin godha jedhamee yaaduun jechuun very stupid tokkodha. Lammaffaa mucatti kanallee ofishee hin balleessiti jechuunillee is very hard. Okay? Garuu dubbiin amma ijoolluma kana informationii qabnaa kana ture akkas ta'ee ture bla jedhanii kan barreessanii isaantu qoratamuu qaba. Isaantu qoratamuu qaba jechuudha. Kaleessa maaliif hin baafne jechuudha. Maaliif hin baafne? Kaleessa waan hunda
kana hunda kan qabdu pictures haa ta'u maalis haa ta'u maaliif hin baafne poolisiifis haa ta'u abbaan isheefis haa ta'u haadha isheefis haa ta'u maaliif ittiin himne Facebook irratti illee baanii please responsibility fudhachuun barbaannu mucattii kana gorsaa waan hin taane keessa jirti edhamee namni hin barreessu Facebook irratti har'a maaltu dadagame into waan akka kana kanafu kaani Andu'aalamtu akkas godhe Andu'aalamtu akka eessa baakee beekta achi jirtaa turte akkas ettennaan immoo qoratamuu qabda jechuudha achi jirtaa jechuudha you need to be questioned nutti himtaa jechuudha Oromoofis nutti himta poolisiifis itti himuu qabda jechuudha achi jirtaa turte gaafa Andu'aalam kana gaafa godhu calleettee kaatee Andu'aalam akkas godhe into waan akka ofishee balleessite maqaa isaatiin diriri maal baakee beekta so nuuf ibsaa baati dubbadhaadha baqa waan isaan kan beekani jira tanaan baanii nu haayimanii poolisiifis illee haayittimani okay kana caalaa garuu mucaarrattis future isaa balleessuuf waan deemu in lamaan saanuu dhiiga keenyaati waan ishee irratti kan dalagames hin jaallannu waan ishee lubbushee dhabuushee illee baay'ee nu gaddisiiseera garuu ija lamaan dhabnu nun ija lamaan dhabnu maqaa hattoototaa maqaa kashlabbeetotaatiin ija lamaan dhabnu innis ija keenyaati isheenis ija keenyaati ishee dhabneerra innis hin dhabnudha kana jedhe nambaa galatoomi Roobeelaako galatoom gammachuu dubbadhume akka kiyyatti maal beektanii osoma amma fakkeenyaaf maaltu jira maali amma ani jechina ulfaatu keessa isis dhabne isa maaliif dhabna jechi dhabnaaf hin liqinfamu jechuun ko dhifama naa godhaatti siniin adda ta'uu danda'a garuu mee aguma isiifillee dubbadhaa quuqama isiifillee aguma Andu'aalamiif qabdan isiifillee qabaadhaa daa'imma tana mucattiin tuni Andu'aalam osoo hin goone numarti akka Oromootitti osoo Andu'aalam jecha kanarraa bilisa ta'e akka Oromootiin numarti hin gaddamna garuu eebelu kana dubbate jettanii adonatti sababni isin namni osoo jarrattiin kun dubbachuu baatteeti osoo namni kun biraa dubbatee jiraate teeti negatiiviin kun tu'a ebelu waan kana dubbateef Oromoo balleessuuf hin jedhina in ulfaata amma ebelu waa'ee mucattii tanaa dubbate hin jedhina ebelu maaf dubbata hin jedhina namni dubbate gamatti dhagame naa dubbatu akka fedhetti hayaalu garuu dhugaa isiitiif haa bu'aa haga dhugaan mucattii maatii biraa dhaba maatii jajjabeessaa kana darbanii namni maaf waa'ee isii negatiivii waa'ee wannaan deebina nama ebelu yooni maanyaa maaf kana jedhe intinaan maaf kana jedhe hin jedhina guys dhugaa ishee irratti onnaa godha kafeedhe namni bar miidiyaarra waan barbaade jechuu ni danda'a bar firiidamii qaba namni yaada ofii ibsachuu maaf kana jedhe haqasii balleessuu fi karaa seeraatiin yoo balleessee jiraate nama biyya keessa jiru karaa seeraatiin gaafadha yoo an akka gammachuutti seera Itoophiyaa irratti namanu dhugaan nama baay'ee darbaara dhokataa baara akka namni se poolisii egaa uummannu callisnee poolisii eegaarru maaliif nama dubbate isi dhiiga isii dhiistanii gama isii dhiistanii maaf gara tokko dabba Gammacha waa si gaafadhu asumaanii yooni maanyaani qoyme yeroo bal yooni maanyaa eentu Itoophiyaa gisee dhufu ijoollee Oromootiif qabatee gaardii ta'ee fi Itoophiyaa seensee miti yooni maanyi siin jedhe waan si gaafadhu qaba yooni maanyaani Oromoo fi ilaalcha akkamii qaba artistoota Oromoo fi ilaalcha akkamii qaba dhugumatti mucittiini waree dhaggeeffadhu kan nan fixa dhaggeeffadhu nan fixaayee ilaalchinni Oromoof qabu dhuguma Oromoof quuqamee moo artistii kanarraa jechuun gara haartiidha wanti inni godhu waan hedduu waan jiraatee fi artistii kanarraa dhimma qabaafitu keessa dhimma saabaa jira yooni maanyaa eenyuudhaaf iyyuu Oromoof dubbata inni eenyuudha Hacaaluu irratti maal akka inni dubbate agarte gaafa Hacaaluun
utuu hin ajjeefamini Abiyyi ati Hacaaluu karaarraa hin buttu ta'ee jennaani awwaanis godhu beekaa jedhee dhaadate guyyaa lama booddee Hacaaluun hin ajjeefame jechuudha. Nama Hacaaluu ajjeese gumaa abbaa gumaa kanaa ati jala deemtee yooni maanyaan dhugaa qananii baasuuf dubbate yoo jette dhugumatti gammachuu ati nama akkamii akka taate hin beeku jechuudha. Siigalee dhugaaniyyuu karatti baatu qabdi. Siigalee dhugaan karra qabdi. Dhugaanii isaanuu akka baatu qabdi. Namni kuni Oromoof maali? Namni dubbatu kun dhuguma quuqama Oromoo qabaateetu, quuqama Oromummaa qabaateetu, qananiif dhugaa ishee baasu barbaadeetu. Bar qananiin illee dhiiga keenya bar Oromoo. Siigalee Andu'aalam illee dhiiga keenya Oromoo bar. Hundi keenya iyyuu isaaniif obboleewwan siigalee garuu namni bakkeerraa haasa'u kan akka Yooni Maanyaa kuni carraa kanatti fayyadameetu mucaa kana dhabama goosisu Oromummaa ammallee waa'ee Yooni Maanyaa kan jiru Yooni Maanyaan waan fe'ee waan fe'ee yoo ta'e iyyuu yaada isaa dhaabbadhu siin jalban dhaabbadhu akkuma mana injeeqina namni tokko dubbatu tokko miid godha akkamisaa akkuma walgalteen dubbataa akkuma walgalteen dubbataa mana farsooti Yooni Maanyaa maali yoo ta'u ani fudhadhu jechuudha warri ragaa fudhatte dhageeffadhu gammachuu koo warri ragaa Yooni Maanyaa fudhattanii yaada keen fixattanii iyyuu miti sirraa godha rakkoo miti warri ragaa akka nama aktivistii Oromoo akka nama quuqama Oromoo Oromummaa qabutti nama sanaaf ragaa fudhattanii dhuftanii aasoftanii dhugaataan amma ta'an keessan nagaa miti jechuudha warra kaleessa Hacaaluu ajjeesise awwaalchisetu arrammoo Andu'aalamiin fayyaatti awwaalchisuu barbaadeetu mal akkaataa aasaa siigalee afa qallaattummaa qabutti fayyadamaa jira. Dhugaa mucaa kanaa nuti Oromoon barbaadu qaba. Qorattoonni akka Oromoo isaan barbaadu qabu. Abbootiin seeraa Oromoo isaan barbaadu qabu malee ragaa Yooni Maanyaa nutti fidanii inni akkasti aktivistii Oromoo miti Yooni Maanyaa diina guddaa Oromooti. Diina guddaa Oromoon akka baduuf nama hojjetu keessaa isa tokkodha. Wanti si gaafadhu itti galatoon. Ani kanan jechaa jiru. Gammachiisu ajandaa keenya daayiverti gochaa jirta. Nafichisiisa miti. Akka baay'ee dubbadhee ba'a. Ati sirraa'uu qabda duraan dursitee ajandaa keenyaan ala baatee maqaa nu balleessaa jirta waan ta'eef. Nuyi kan jechaa jirru osoo ijaan hin argin eebelu ajjeese jettanii miidiyaa irratti ol baatanii dhugaan tala kanaa hin awwaalinaadha. Ragaa yoo qabaattan poolisii bira dhaqaa kennaadha. Poolisiinis ibsa isaa keessatti yoo ragaa qabaattan kootta nutti kennaadha. Garuu miidiyaa irratti wanti deemamaa jiru kun sirrii miti kun wanjalaa jedheetoo ibsa baasee jira poolisiinis poolisii federaalaa. Kana nuyi mormaa jirraa jechaadha. Dhugaan tala kanaa yoo barbaannu ta'e olola Andu'aalamitti ajjeese akkas ta'ee achis gorree asis goruun hin barbaachisu kana jechaa jirra nuyi. Yooni Maanyaa mana murtiitii miti yookaan qabsaa Oromootii miti tani diinni faannurraa ati haqa eeggattaa dhugaa dubbatta. Yooni Maanyaa Oromoof Oromoo walitti buusudha jechaadha. Kuni hoo siif hin galle sammuun kee nagaa hin qabu. Nuyi tan jechaa jirru osoo ragaan qabaatin ebelut akkas godheen tala kana hin jedhinaadha. Kana han jedhu immoo namoota baay'eedha miidiyaa warra gaazexeessitoota artistoota Oromooti jechaadha. Kuni sirrii miti jechaa jirra nuyi malee maa dubbattuu miti akkaataatti dubbatan qabdaati. Ragaa tokko malee Andu'aalamitti ajjeese jettee maa dubbatta miidiyaa irratti baatee waan lubbuu namaati beeku waan seerri qabatee jiru jechaa jirra nuyi. Itti fufi amma akkasitti nu hubadhu. Ammati wanti jette sirriidha. Ansi jecha kanaa miti kasini yonna idaaru. Ana wanti akka nama kiyyaatti wanti na dabbaru beektaa namoota amma fakkeenyaaf Yooni Maanyaan haa dubbatu. Bana garaachillee diina keenya namni nama jajjabaa hoogooti yoo waa'ee diina isaanii odeessitee olisa qabdee akkana nu godhe akkana agaree jettuun isa guddeessaa deemta. Yoo itti cal'istanii xiqqaataa deema jarana. Nama jibbitu maqaan kaasinaa nama diina kiyya jette maqaan kaasinaa goota akka Oromoon jala yaa'aa jirti. Akka dhiisaa kana ka jala yaa'u caala ka jalaa odeessu caala. Namni hoonni dubbatu deebii kennaa jirre kaa. Deebitu isa guddeessaa bara nama xiqqaa jettee yaaddu amma fakkeenyaaf daa'imni tokko osoo dhufees dhakaasi darbate deebistee yoo dhakaatti darbatte bara atis isaan qixa ta'artaa. Nama xiqqaa jettee nama yaaddu tokko ni dhakaasi darbate deebistee dhakaatti darbatte taanaan uf xiqqeessaarta. Tokko lammaffaa dammoo
Ana kana galu dide yo namni Oromoo maaf inni dubbate jedhanii maaf of xiqqeessina maaf hin dhiisneen tokko gara gaafa Itoophiyaa dhufe ka qabatee dhufe Oromoo ijoollee Oromooti ka hoteela qabee ka waliin dabarse Oromoo Finfinnee keessa Oromoo waliin socho'aa ture. Deebisanii kaaniitiin gaafa inni ala baheen booda diina kenna jedhanii onnaa jechuun seera wanti isa Itoophiyaa keessa gaafachiisu seera Itoophiyaatiin yooni maanyaan gaafa Itoophiyaa dhufee gaafachiisu tokko miti kumaatama jira akka seera Itoophiyaatti jechoonni inni dubbate sablammii arrabseera saba tokko miti saba 3-4 ol arrabseera yoona Oromoo miti Oromoo ala saba biraa arrabseera ittiin gaafatamu viidiyoon lafarra jira gaafa caalu ajjecha caalu irra dabalatee dubbateera Oromoo summii kennaa warra Irreechaaf dhufu jedhee dubbateera. Nama Irreechaaf dhufu summii kennaa jedhee dubbatee nama gorsaa ture. Kuni marto soo jiru ijoollee Oromootti hoteela qabee fi ka bira dabarsaa ture. Ka waliin dabarsaa ture. Erga deebee booda ammallee inni akkana jechuun isa more powerful gochuudha. Kanatti fakkaatu. Kanaaf nama akkana yoo nama xiqqaadha jettanii tuffattan Oromoo yoo dandeettan bira dhaqina. Lammaffaa immoo isa dira deebaa deemin kennina. Yoo taasisnoo gootanii karaa seeraatiin gaafatanii gaafadha. Karaa seeraatiin yoo hin gaafanne yoo waan tokko isarratti hin goone maaf isa jabeessitu? Maaf isa waan guddaa gootu? Maaf isa guddeessitu? Maaf isa ol kaastu? Ol hin kaasina. Maqaa isaa waamaa ol hin kaasina. Nama xiqqaa guddaa gootanii hin kaasina. Aan akka kiyyatti yaadni kiyya jiru. Maqaa isaa kaasaa isa hin guddeessina. Inni xiqqaadhaa jal'isaa bakka dhiisaa barana nama guddaan godhin xiqqaan guddeessina. Inni ummanni Amaaraa ummanni wala akka Itoophiyaatti hoosa miidiyaa samuuna kanaa jashanii jaafurii kana tiiktookii isaa laaltan namni yoon Amaarri dhiibeera sabni sablammii marti dhiibeera kanaan gaafa Oromoon itti fiidde gaafa Oromoon arrabsiteen gara kaamii dhageetti gara isaaniitti deeffataara dhageetti himmata Amaaraa bira dhabeeta maaf guddeessita namticha kana dhiisaa. Tuffataa dhiisaa jechi kun ana akka kiyyatti tuffadhaaniiti dhiisaa isan guddeessinaa nama guddaa ajandaan godhetan ani hadda qofa gara mana afurii deeme manni Oromoo martinuu maal jedhu yoonimaan nyaan akkan inde namni kun bakka isaa maluu ol kennaaraaf Oromoon teessoo isaa malaa ol qawween qabu silkii tokko yookiin silkii tokko no kana godhaaru namni isa dhaga'uun jiru uummata Amaaraa jala dhageettiin isaa du'eera mee poolitikanyaa Amaaraa ta'e yoonimaan nyaan jabaadha kan jedhu tokko na agarsiisa. Kayoni yaada yoonu maanyaa deeggaru hundinuu tuffataniiru garuu Oromooti isa guddaa godhaara Oromooti isa ol kaasaara isa dhiisaa jedhana bakka xiqqaatee afuu dhiisaa hin guddisinaan namticha kana promoshiniin hojjetinaa fi hin beeksisinaani kana jechuu barbaadan. Okay, galatoomi garuu waan ati jettu kuni fudhatama hin qabu nu biratti nuyi nama miidiyaati miidiyaadhaan nama saba keenya irratti olola oofu yooni maanyatti miti abbaa yooni akaakayyoo yooni maanyatti irratti sin dubbannaa jechaadha. Maalifi nama miliyoona tokko maal tanisa urdofuutu jira jechaadha. Innaa kanaaf Roobale gammachuu rakkoon yooni maanyaa miti la amma nuti jabina yooni maanyaa irraa dubbachaa hin jiru si galee gammachuu jabina isaarraa dubbachaa hin jiru. Garuu nuti dadhabina Oromoon qabdurraa dubbachaa jirraa bibii dhaggeeffadhu. Oromooni ani ergi Hacaaluu ajjeefamee Hacaaluu ajjeesi jedhee irratti sirbee Hacaaluu ajjeesee booddee gaafa Oromoon leellistee Finfinneetti geessitullee gaafa Oromoon ilma abbaa gadaa jettullee ammana nama gumaa dhaqee hin dhaabadhu abadan. Sigale ayyoon naqee mana yooni maanyaa holgalee dhaggeeffadhe warra Hacaaluu ajjeese keessaa nama tokko jechuudha. Sigale Oromoon kana dagattee mana gumaa dhattee dhaabattee iskiriin rikardii godhattee fiddee footoo qananii wajjin walitti qabdee ilma gumaa nama ilma isaanii qaalii ajjeesise fiddeetu ragaan isa kanaa ragaanii warra Oromoon haasa'e miti. Utuu ammeenyuma Oromoon haasa'e sana fidaniinuu maxxansanii xiqqaatu ammaatu dhiiga keedha siigalee yooma aga wal jibbite siyaasaan walirraa wal molqitille garuu diina nama qaalii kee jabaa kee ija kee ajjeesee burussee ol seente mana isaa dhaggeeffattee footoo qananii wajjin walitti maxxansitee fiddeetu ragaan isa kana dhaanuun jetta yooniin eenyudha aktivistii Oromoodha yooni warri ajjeestonni ilmaan Oromoo warra mana yooni Oromoo mana yooni sana deemtee rikerdii gootee yookaasu isa jala yaatudha jechuudha Hacaaluuf bu'a sigalee profaayilii
jechuudha. Acaaluuf bo'a. Dhugaan acaaluu haba'u jecha warra sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin walitti wal lolee jechuudha. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jetti gaaddota keessa baastee jirti gara alaa meeshaarraa fudhanii turan. Meeshaarraa fudhamuun sun deebi'uu qabaa waan jedhu ni natti haasofnaanii ani meeshicha irraa fuusisee deebisiiseefi jechuudha. Irraa deebisiiseefi meeshaa. Amma iddoo sanitti ijoolleen dhuftee ijoollee homaan beeku. Ijoollee iddoo biraatii dhuftee ijoolletti immoo nan beeka. Dhiisii jechaanii ture. Dhiisii jennaan mucaan sochichi jiru dhahee kuffiseera ijoollee bakka kufeetti mucaatti rasaasni dhufe. Nan ajjeesii yoo jedhu ani hin dandeenye gidduu galee dhiisii jedhee. Yoo gidduu galu dur jedhee nattis dhukaase jechuudha. Gara kottis akkasi qabee dhukaase. Kanaafuu dhugaan jiru akkasi. Wanni tokkoyyuu hin jiru. Iddoo sanitti lubbuun darbuullee hin danda'a. Mucaan ammas miidhama guddaarra jira. Hangoo rabbi na baasee garuu immoo kabajni walii qabnu akkana ta'uun qabu. Iddoo hojii kootti akkas ta'uun qabu ture. Yoo ta'e illee immoo of qabuun of akka wanni hamaan balaan isarratti mudanne abbaa ibidda qabeetu murteessuu qaba jechuudha. Egaa dhugaan jirtu kana jechaadha. Agartanii yeroo san mucaan kuni bakka hojii kiyyaatti kontiraata fudhatteeti hoteela Qananiisaatti halkan sirbaa jechaadha bakka hojii isaati. Innaa Caalaan Bultumee erga sagantaan dhumee sekuriitiin ibsaa ibsinaan maaf ibsaa ibsituu maa kana jedheetoo san booda mana sirbaa keessa ibsaa xixiqqootu ifa. Innaa sekuriitiin harka micciirtee Caalaa Bultumee shugguxii harkaa fuutee jechaadha. Harkaa fuutee amma gurbaan kun shugguxiin Caalaa Bultumee deebi'uu qaba jedheetoo achi bakka hojii isaati waan ta'eef deebisiise. Deebisiisnan ijoollee biraa immoo Caalaa Bultumee rukuteetoo lafaan dha'ee jechaadha. Lafaan dha'eetoo mucaan kun ijoolleen rukutamtee lafa ciistu suniin nan ajjeesin osoo jedhaniinuu mucaan kun dhaqeetoo dhiisi jedheen lubbuu namaa baraaruuf jechaadha. San booda Caalaa Bultumeetti dhukaase jechaadha. Maaltu haasa'amee faannoon na rukutuu taananii harkaa bahe rabbi na baase jedhee Caalaa Bultumee fuula feesbuukii irratti barreeffate. Kun immoo maal jedhanii intala irratti dubartii irratti wal lolanii jedhe. Kunoo abbaan dhimmaa akkanatti gadi baheetoo dhugaa dubbatee kanatu narratti raawwatee jedhe. Ammallee mucaan kun gadi baheetoo akkasumatti dubbachuu qaba. Mataa isaatiin dubbachuu qaba. Ololli deemamu kun kallattumaan amma tannaa gale sirritti kallattumaan Andu'aalam dhabamsiisudha jechaadha. Namni haadha warraa bareedduu akkanaa intala bareedduu akkanaa ishii fudhachuuf namni irratti wal fixa. Bareedduu akkanaa kana fudhachuuf namni irratti wal fixa. Tan ammatee rafu tan bakka hunda waliin deeman babbareeddee akka barbaaddetti bashannantee ta'u cidha godhachuuf yeroo bara kana tan karoora qaban mucaa uummata kiyyaafan hojjedha jedhee halkanii guyyaa tattaaffii godhu. Haadha warraa isaa ajjeeseeti fooqirraa gadi darbe jetteet Oromoon faannota waliin haasa'aa jirti jechaadha. Miidhus hin danda'anni wallolaniitoo namni amma yeroo tokko maalan argee haadha warraaf abbaa warraa wal jaalatanitu jira. Achi inni hin deemin jedhaan ishiin nan deema jetti bakkee wayii. Achi amma akka nama rukutuu itti deeme. Biraddisti baadiyyaatti yeroo cidhaa guddaa tokko qadaada bal'aa tokko hanqabu tokko harkaa qabdi ishiin. Maal gootee nan tuqin jetteetoo qadaada sana akkana urguftu morma kana jala rukutee jechaadha biraddistiin dhiigni achumatti keessaa dhume mormi muramee dhiigni achumatti keessaa yaa'e achumatti namichi du'e jechaadha. Argitanii itti yaaddee namni wal jaalatullee osoo itti yaadin kana walirratti raawwachuu hin danda'a. Walillee tumaniitoo wayirratti wal tumaniitoo illee wal miidhuu hin danda'u. Garuu ragaan qabatamaan hin jiru. Mucaan kun intala tana miidhuu ragaan qabatamaan hin jiru. Akka shakkiititti isa bira jirti waliin jiraatu shakkiin qabaanillee isarra. Garuu waan seerri qabate tokko osoo jiru gadi baanetoo tooftaa adda addaa fayyadamneetoo kana gochuun soba agana ga'u faannoo waliin taanetoo miidiyaa irratti labsuun haqa intala sanii awwaaluudha jechaadha. Maatis ammoo dabalata madaa irratti tiraasiraan ukkaamsee ajjeese fooq irraa gadi darbee
kana dura mana sirbaa keessatti tumaa ture waan Oromoon hin jenne hin jiru be. Mee maati haadha fabbaa miti. Anuu yuun gaafa firri kiyya du'eeyyuu akkanatti hin boonye jechaadha akka intala kanaa booyetti dhugaa dubbachuuf. Gara lachiyyuu maatiin lachuyyuu miidhamaadha. Maatiin Andu'aalamis maatiin intala kanaatis miidhamaadha jechaadha. Gadda hamaa keessa jiru. Nutti immoo adaraa haati kennatteerti Andu'aalam ifaan ifatti ol baatetoo ilmi kiyya kan keessan kana booda ummata Oromoo kino ilma kiyya sinitti kennadhe adaraa jettee tonutti kennatteerti jechaadha. Kanaafi dhugaadhaaf falminaa jechaadha. Akka sabaatittis ijoollee Oromooti dhugaan ishiitis yoo mucaan kun ishii miidhe seerri waan barbaade itti murteessu yoommoo akka aadaa Oromootitti iffixanna jenne akka aadaa Oromootitti gosti gumaa baasetoo akkasitti dhumataa jechaadha. Garuu isa takkas godhe jedhaniito murteessanii jala muranii murteessanii ergasuu poolisiin qorannaa maa barbaachisire? Poolisiin maa qorata? Erga beekanii ani argee jira akkas godhee tajjeesee akkana sa'aatii kanatti guyyaa kanatti jedhaniito dhaqaniito ragaa ba'uudha jechaadha. Karaa salphaadha sirumaayyuu mana murtii deemanii maa ragaan baane masarat dhaabaafan hundi isaaniitu warri jeequmsa kaasan ibsituu Oromoo weellistuu san moodeel Haanna Andu'aalam no maal an jedhan kuni hundi isaaniitu yoonii maanyaay naafxanyaadha. Amma namoota maqaa isinii dhahe kana qofaa miti. Anuu viidiyoo dhibbaa olan argee jechaadha. Duula akkasii kana tambanan. Issuunoo gaddale kan jedhani issuunoo gaddale biloal yee federaal poolis tan nama biraatiif jedhame walirratti hidhaniitoo maqaa Andu'aalam keessa galchanii jechaadha. Maqaa nama biraa san issuunoo yegaddaloo jechoota kana intarbii wayiititu jira. Issuunoo gaddaloo kan jettu dubartiin suni namicha ishiin maqaa dhoofte ishii keessaa muraniitti biloal Andu'aalam biloal federaal poolis Andu'aalam gosaano gaddaloo an jedhu akkasitti fakkeessanii edit godhaniitoo viidiyoo gadi yaasaa jiru jechaadha. Amma immoo footoo tokko gadi baasanii footoo sun waggaa 3 dura ta'ee jechaadha. Waggaa 3 dura kaa'ate micayoon. Footoo sun waan nama rukuteeyyuu namni rukuteeyyuu fakkaatu be. Gara tokkoonuu ciiste be yookaan immoo maalidha gara keenyaa kana cirtan jedhamu afaan Amaariffaatiin robbiin jennaan gara biraatitti hin beeku. Cirtan jedhu san isallee fakkaata jechaadha. Madaayyuun fakkaatu. Taniin jira iskaan wanti dhaan jira imeejin jira ediitiin jira wanti hundinuu jira nama beennetu ittiin shawwadamee miidiyaa lola farsa asirratti farsa malee koo pikcheerii ediit ta'ee kan ifa baasu jira bara isaan yogguu ati ilaaltu ediit jedha. Namni ammoo beeku miidiyaarra isuma qabatee miidiyaarra qabataa argufaatiin ittiin deemu jira. Innichi suuraa yeroo saniitii irra jiruu fi suuraa duraa barbaade yoo argatte ta'e suuraa duraa orjinaala isaa barbaadee argachuu dandeessa. Isarratti idiiti godhanii waan biraa ittiin afarsaa deemu jira. Garuu hamma yoomiitti nuti miidiyaa kanaan waan hin jirre fakkeessaa kan namni qabataa deeme ittiin gowwoomfamaa deemu kan nama dhibu. Yaada kan keetti fuufati. Ayyee ani gaaffii xinnoo isheen siif qaba. Waan amma dubbatte yaaduma kee irratti dhiifama akkam jirtu Oromoo. Hundi keessan egaa yaaduma kennaa jirtu abbaan barbaade immoo murtii mataa isaa kennaa jira. Murtiin waa lama bira jira yaada. Murtiin tokko waaqa bira jira. Tokko immoo qaama qoratu bira jira. Gaa yoo murtii dhugaa nuu kenna ta'e nuti haqa intala keenyaa barbaanna. Haqa buleetti keenyaa barbaanna. Haqa buleetti keenyaa hin arganna moo hin argannu isa waaqatu beekaa. Because haqa nama baay'ee dhabnee jirra akka sabaatti. Haqa Hacaaluus dhabnee, haqa Jaalibaatis dhabnee, haqa warra hin beeknes warra beeknus baay'ee dhabnee jirra. Namni garuu murtee mataa isaatii kennata. Asirratti garuu akka sila beekiin jedhu ani yaada mataa kootii yaada gabaabduu kennadhee ba'uun barbaada. Namoonni baay'een anis dhaggeeffataman ture Andu'aalam nuufa ba'u akkasii gaarii ofuurraa jalqabee saba Oromootu hojjetaa ture kana wanti jedhu jira. Dhugaadha. Saba keenyaaf hojjetaa jiru. Warri saba keenyaaf hojjete baay'eenis darbaniiru. Kanarra hojjetaa jiranis jiru.
Haa ta'u malee saba Oromootiif hojjechuun yakka hin hojjetu nu jechisiisuu hin danda'u. Garuu jecha waan tokko isiniin jedha asitti. Gaafa Hacaaluun du'ee nama isa bira jiru kan qabamee qoratamuun irra ture qabamteettis haqa malee baatee jennee har'ayyuu iyyaa jirra. Dubartiin yeroo sana Laamiroota Yaamirootedhaan tokko isheetu bira ture isheetu qabamee haqa isaatuun argatiin baatee jechaa jira. Har'aa intalti kun gaafa duutee mana keessaa duutee abbaa manaa bira jira nama isheetti dhiyoo jirutu qabamee gaafatama. Soo namichi kun gaafatamuu hin qabu nuufa ba'uu jechi jedhu barbaachisaa miti. Kana jenna taanaan Yaamirootiin maxxee qalla barbaadim gaafatamuu hin qabdu jechuudha. Haqi Andu'aalemis kan ba'u eega qoratamee murteen dhugaa yoo hin kennamate inni haqa isaa argata nus haqa obboleettii keenya yookiin intala keenya argan. Malee inni nama beekamaadha nama akkas nu tolchaa ture kanaaf nuufa ba'u amma maal jedha Roobaleen inni ba'ee haa dubbatu ba'ee nan ajjeese jedhee namni dubbatu hin jiru yeroo baay'ee ba'ee nan ajjeese jedhee dubbachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee qoratamuu qabaadha. Qoratamuu qaba. Nama itti dhiyoo hojjettuu mana keessaa qabaachuu dandeessi obboleettiin Andu'aalem jiraachuu dandeessi isheenis obboleettii qabaachuu dandeessi waan beeknu qabnu namni naannoo sana jiru hundumti isaa qoratamee haqni mucaa keenyaa argatamuu qaba malee duuteetti jennee dhimma dhiifnuuf hin qabnu. Akka kanatti nu hubatamuu qaba. Dimba. Andu'aalem gadi dhiifamuu qaba jechaa hin jiru tokkoffaa bayyaa dubbatu osoo akkaataa akka dhuunfatitti osoo hin taane poolisiin erga qorannaa godheen booda nu hin amannu jechaadha. Maaliif kana dura waan baay'eetu ta'e waan ta'eef poolisiin gadi bahee fakkeenyaaf Andu'aalem ajjeesee jiraa jedhe ati namantaati poolisiin gadi bahee ta'u. Hin amanu maafa namana isaan dubbii isaan gochaa jiran argaa jira. Wait. Andu'aalem hin ajjeesnee jedhe poolisiin calma hidhee gadi bahee ta'u hin amantaa. Isas hin amanu qoratamuu qaba. Kanaaf erga qoratee ragaa harkatti galfateen booda akka Andu'aalem hin ajjeesnes akka ajjeeses ofiisaatiifis ibsa godhee mucaasi poolisumti intarbii godhee ta'u gadi dhiisuu viidiyoo sanan jedhe malee akka dhuunfaa isaatitti namni nama ajjeese jedhee ta'u hin dubbatu kaa. Eeyyeen akkana kanaaf namni naannoo malee akka ati itti na fudhatte sanii miti. Sorry. Namni naannoo ishee jiru garuu qabatamaan qabamee qoratamee egaa yoo dhugaasaa arganne yoo argannu baanne immoo akkuma baranne haqa namoota gurguddaa keenyaa dhabne ta'a jirra egaa waaqayyo nu gargaaru kanaaf bashootaa akkuma sanatti dhiisuudha. Isaan murtees nu kennu dhugaas nu kennuuf iyyaan jiranii isaan gargar nu caccabsuuf nu hiruuf kan isaan iyyaa jiranii isaaniin garuma sanatti utuu dhiisne gaariidha yaada kana fakkaata galatooma. Roobalee mee ati poolisiidhaan siin jedha ajajaa qorataa poolisii olaanaadha. Yeroo namni tokko mana keessatti du'ee jedhamu ani immoo mana sana keessan jira. Murtee akkamii ilaalcha akkamii fudhatta anarratti? Kuni beekamaadha. Namni sani dura dhaabbate hin jiru. Andu'aalem qoratamuu qabaa. Dhiibbaa gochaa turre of eeggannoodhaan dubbanna mana kana keessatti ati har'a dhuftee natti fakkaate guutuu miidiyaa jira. Dakki jaluma taa'een sin dhaggeeffadhan dubbadhu garuu hinuma dhaggeeffadha jala taa'ee har'a garuu xinnoo isheen beekishaa bara yaanni keessan tokkodha. Wanni isaan si wal si mormis tokko hin jiru. Maaliidhaaf yoo jettee innis hamma bu'aan qorannoo kana argamutti waan biraa wal keessa ofuun hin barbaachisuudha. Siin jechuu jira. Yes, galatooma. Ismataan jechuu jirta. Yaa galatooma. Maaliif ani bakka dhibee hundi keenya nama waa barateedha waa ilaaluu dandeenyudha. Gar lamaanuutti murteessuun ammatti hin barbaachisu. Abbaan seeraa gadi ba'ee yoo nu dubbate tarii ammas irra deebi'ee tariin siniin jedha. Abaluutu kana godhee shakkamaan abaluu waggaa 25 waggaa 30tti murteessineerra kan jedhe poolisii yoo gadi beenuu dubbate hundumti keenya bakka argan. Ammatti garuu adaraa keessan isheettis murteessina isattis murteessina. Mana biraa keessatti dhageessee dhufte beeki kana mana biraa nuyi bee isa balaaleffachaa jirra. Ragaa as dhageessisna kinoola.
Turre yeroo tokko. Roobalee Okay, ila beekisha yaanni kan keetii fi yaanni roobalee tokko san akkasii wal hubadhaa. Roobalee ajandaatti irraa dubbachaa jirtullee daayivertii ta'eera. Namni baay'ee akka itti fakkaatettidha kan ibsachaa jiru sirriidha dhugaadha. Namni ilaalcha kamiyyuu wanta itti dhagahamu wanta dhaga'e gama adda addaadhaan odeeffannoo guurraterraa haasaa. Sana jechuun namni tokko obbo aan as keessa deeseenee waan tokko Andu'aalam nam beekaa yookaan waan nama kana godhu miti sirriitti inni dhibbatti waan kana yakka kana raawwanne jedhee fi guutummaa namoota as keessa jiru bakka bu'a jechuu miti namni sun. Haa ta'u iyyuu malee nuti irraa kan dubbachaa jirru keessumaa nafxanyoonni adda durummaadhaan akka waan quuqama dhala namaa keessumaa quuqama Oromoof qabaniitti aartii warroota Oromoon qaroo ija kooti jedhu carraa kanatti fayyadamanii cabsaa jiru. Ragaa eessaa fidanii hanga namni kuni yakka kana isatu raawwate jedhu. Oromoonni mana isaanii seenanii haasa'anoo. Kun tokkoffaa dhugaa qananii lubbuu ishii toora qulqulloota rabbiin haa kaa'u dhugaa ishiillee balleessu dhugaa Andu'aalamis balleessu saba biratti jibbisiisu yakka kana yoonne irraawwanne jedhe qorannoodhaan irraawwanne jedhe argitee uummata Oromoo biratti yakku jechaadha. Kun immoo aggaammii aartii Oromoo irratti godhamaa jirudha. Argitee kanaatiifuu warra afiifachi deemanii dhugaa dhoksuudhaaf magaala Finfinnee fa'aa keessa taa'anii barruuwwan adda addaa toora miidiyaa hawaasaa irratti barreessan kana silaa dhaabsisuu qaba qaamni seeraa. Kana hin goone. Kana uummanni akkamitti ilaala isa kanarraayu malee qorattoota yakkaa miti mataa kootiin qorataa yakkaa miti. Yakki kun yeroo raawwatu bira hin turre haala walitti dhufeenya isaan lamaan jidduu hin beeku garuu immoo dhugaan namoota lama jidduutti argitee dhugaan akka hin banneef inni kaan as harkisa inni kaan achi harkisa. Keessumaati immoo nafxanyaa waggaa 11-12 ol Oromoo cabsuuf irratti hojjechaa turan gareedhaan isaan bira deemaniif himatu jechaadha. Engadda daandiin qilleensa Itoophiyaa moo humna qilleensa Itoophiyaa haa ta'u ispoonsara taanaafiin akkamitti warra baala gizeedhaaf Andu'aalamiif ispoonsara taanaan biyyittiin kunoo kana keessa jirti jedhanii warra irratti ololaa turan jechaadha jarreen kun. Hattoota kana bira dhaqanii dhugaa barbaaduu warri deeman mataadhuma isaaniitti Oromoo osoo hin ta'in hattoota jechaadha isaan kun. Mataadhuma isaaniitti warra ofii xumureen sii kenna Arsenaal dhiifama. Yaa irra deebitanii haasawwan. Miit godhadhu Arsenaal please. Kanaatiifuu warra ofiif halkanii guyyaa qaawwaa argatanii jechaadha. Ela gama biraadhaani ilma Oromoo yoo argite summiidhaan fixii jedhee gorsu. Daa'ima Oromoo fixi lafarraa akka hin guddannee jedhu. Aartii Oromoo irratti qoosu. Eenyummaa Oromoo irratti qoosu. Aadaa Oromoo irratti qoosu. Gaafa inni jidduutti balaan akkasii yoo jidduutti argamu immoo ilmaan Oromoo jidduutti keessa seenaniitu wantoota akkasii borcu jechaadha. Ragaan hin jiru ragaan qaban garuu idiitii gochuun kallattii adda addaadhaan dhufanii dhugaa namaa dhoksu jechaadha. Jarreen achi deemanii ani Oromoodha jechaa yaada kennan magaala Finfinnee keessa taa'anii wantoota adda addaa barreessan uummanni Oromoo nurraa dhaabbadhaa jechuu qaba. Hanga dhugaan bahutti kanuma jechuu fi galatooma waan dhaggeeffattaniif. Galatoomi tullu nullee kana balaaleffachaa erga guyyaa duraati kana balaaleffachaa miitiin haa godhamee yeroo tokko nuyi nama keenya hubachiisuuf deemna galatoomi. Laala Finfinnee keessa taa'anii waan isaan haasa'an mana faannoo seenanii Oromoodha jechaadha. Intalli tun beekamtuudha biizinasas qabdi. Miitii godhadhaa please. Okay, thank you. ማለት ጎረቤታቸው ናት። አንድ ላይ ነው የሚኖሩት እዛ እቺ ማለት ጽሁፉ የሚለው ስለ ፍቅር ከምትዘምሩ ፍቅርን አይነት እንትን ነው የያዘው ውስጡ ማለት ነው። በጣም እንደሚጨቃጨቁ ከመጨቃጨቅ አልፎ በጣም እንደሚመታት ነው። አሁን ዙሪያዋ ላይ ጎረቤቶቿ ላይ ሰዎች የሚያወሩት ማለት ነው። እቺ ልጅ ትናንትና ባይገላት ራሱ ኦልሞስት በቃ ታስታውቃለች። ኦኬ ትናንትና ባይገላት ኖሮ ከሌሰው ሰው አጄሱ ባቴ የት ሚርከኔፈቴ እርቲ የቻለ ሽላ ገፈዳ ጉዲ በጣም ከስታ ነበረ። ያቺ ምናቃት ኢንፍሉዌንስ ስታደርግ የነበረችው ቀነኒ አይደለም አሁን ያለችው አይደለም።
ይሁን በጣም ያስታውቃል። ኮንፈርት የሆነ ሰው እንደሆነ ታጠባች አንቱ ማለት ጎረቤታቸው ናት። ኦኬ አካሲ ቪዲዮ ኢሙረመሌ ገረ ዱራቲት ማል ጀቴ ቪዲዮን ኩን ሙረማዳ ትናንት ባይገላት ከሌሰ ኦሶ አጄሱ ባቴ ጀት ምርከኔ ፈቴ ርቴቻል አቺ ገረ ዱማቲረት ማል ጀራ ቪዲዮን ኩን ብሏል ናንጀዳኒ ጅሩ አከስ ጎዳ ናንጀዳኒ ጅሩ ተብሏል ኢሳ የቻለ ከነ ጀቹን ሀቀ ኢንተላ ከና አከምባነ አዋሉ ኦዴፈኖ ዶጎጎራ ወረ ዲማ ከነ ቆራተን ጀላ በሌሱ ኦዴፈኖ ዶጎጎራ ከኑፊ የቹፊ ኦዴፈኖ ዶጎጎራ ከኑፊ kana tokko kana jira lammata hiriyaan ishii best friendin ishii barreeffama WhatsApp-dhaan walitti barreessan. Barreeffamni sun qananiin maal jettiin of ajjeesuuf kana booda ani abdii hin qabu jetti. Tun immoo hin gorsite. Barreeffamni sun gaafa dhaqnee ilaallu waggaa tokko dura barreeffamee jechaadha. Garuu barreeffamni suni ani amma seerri qabee waan jiruuf malee barreeffamni suni akkamitti akka edit ta'u dheengaddalle asitti agarsiisaa turre jechaadha. Kanaaf akkanatti dhugaa intala kanaa awwaal Oromoo jidduutti atakaaroo kaasanii namni waa'ee ishii dhiisee waan biraati irratti walfalmuu irratti akka xiyyeeffatu mootummaa irratti dhiibbaa dhugaa baasi jedheeto dhiibbaa gochuu dhiisee akka uummanni walfalmuu kanaaf ajandaa kana fiduu jechaadha yeroodhaan. Sagalee namaa fa'aa walitti hidhaniitoo eenyuun dubbachuu barbaadde irratti sii kennafachuu si dura nama kanatu jira. Ati duratti illee dubbatte natti fakkaate. Hin dubbanne. Okay, tuufi. Okay, galatoomi. Abbaa koppii linkii godhaa warri jala jirta sheer koppii linkii godhaa. Engadda otoon hojii hojjechaa jiruuti hojii hojjechaa otoon jiru gidduutti hin hubatiin hafee faanaa kan jedhamu afaan Oromoodhaan kan hojjetu Finfinnee keessa jira yoo warri beektan natti himuu dandeessu. Jira Finfinnee keessa faanaa. Inni faanaan suni poolisiidha kan baasee otoon iskiriin shaatiin godhiin hafee gidduutti itti deebi'een hojjedha jedhee hojiitti hin deebi'ee akka inni baasetti jechuudha. Poolisiitu kana poostii godhee kan inni jedhe qorichaanii qananiin duutee kan jedhudha kan inni poostii godhee gaafa hojii xumuree dafee deebi'ee ilaalu immoo qulqulleeffachuu gaafa deemu barbaadeen dhabe. Inna qorichaanii akka isheen duute poostii godhee ture poolisiin Oromiyaa faanaa kan jedhamu kan Oromoodhaan jechuudha. Oromiffaan qubeedhaan kan barraa'e. Inna warri argitanii dubbachuu dandeessu. Ani qulqulleeffachuu gaafa deebi'u ka'ee jira. Siigalee. Okay, tani peejii irratti barreeffamee argite ati? Yaa. Inna otoon iskiriin shaatiin godhiin hin badu jedheen yaadee bakka qulqullaa jira. Tenna yaadee gaafa yaadee deebi'ee qulqulleeffachuudhaaf sirriitti gaafa deebi'u immoo barbaadeen dhabe jechuudha. Inna akka isheen qorichaan summiidhaan akka isheen duuteedha kan inni poostii godhee ture. Maa kaase booda? I don't know. Naaf hin galle kanaaf. Mee dhaqee tallaala faanaan jedhu sun. Yaa deemitti ilaalee qorichaan summiidhaan akka isheen duuteedha kan inni poostii godhee ture jechuudha. Poolisii qubeedhaan kan barraa'e. Inni qulqulleeffadhaa. Kanuma raadiyoo faanatti miti? Raadiyoo faana yaa. Raadiyoo faana afaan Oromoo. Agartanii kinoo waan addaa odeeffannoo akkanatti haqni Hacaaluutti illee awwaallame. Ani Oromoo summii bara kanaa hin agarre jechaadha. Quufni akka malee Oromootti taphatee jira. Akka malee. Akkuma tulluun jedhe immooti waa'een amma yoonii fa'aa kuni
dhuguma akkamitti yooniin faa dubbatanii namni amanuu danda'a. Jibba isaanii jalqabaa kaasanii uummata keenya nurratti qabanuu beekamaadha. Waan barbaadan utuma waan barbaadan dubbatan akkamitti beekama. Waa'een yoonii faa jala namni akkamitti deemuu danda'a. Yohaannis jala akkamitti deemee Yohaannis irraa amanee fudhachuu danda'a. Jibba isaan qabanuu beekna. Gaafa waan xiqqoo tokko argamoo isaanoo akka malee jibba guddaadha qabu waan godhan dhabaniiti borcaa jiru malee. Akkamitti amanama kan isaanii. Namni akkamitti isaan jala deema. Isaanoo waa'imti Oromoo xiqqoo ishee bakka namni amma Hacaaluu galaafatanii amma mucaan kun immoo ol ba'uu gaafa inni jalqabu kan inni agarsiisu uummata keenya kan inni beeksisu uummata keenya uummata Oromoodha. Isaan akkasii hacuucuu akka barbaadan namni maaliif yaaduu dadhabe? Hacuucuudhaaf maqaa balleessuudhaaf akka inni hidhaa keessatti tortoru. Yoo godheera ta'e dhugumaa hidhamuu adabbisaa argachuutu irra jira. Yoo godheera ta'e jechuudha. Maaliif yakkan? Yoo hin goone ta'e garuu maaliif yoo hin goone ta'e jedhee namni maaliif yaaduu dadhaba? Maa uummatni keenya sammuun hojjechiisu? Maaf dipeendii taana isaan kaan irratti jechuudha. Uummanni Oromoo maaliif ofiif xiqqaata? Nama gaddisiisa duuti mucayyoo kanaa baay'ee nama gaddisiisa. Argachuu qabdi. Maatiin isaanii jajjabeeffamuutu irra jira. Ispeeshaalii maatiin amma yeroo kanatti jajjabeeffatamuutu irra jira jechuudha. Callifamanii dhiifamuu hin qabani. Waa'ee maatii sanaa callifamanii dhiifamuu hin qabamu. Gargaaramuu qabu. At least kan intalli isaanii gochuuf dandeessu ummanni kun kan intalli isaanii gochuu dandeessu caalaa godhee fi jara kan xiqqoo ishee boqachiisutu irra jira. Kanammoo irratti hojjedhaa please. Baqa maatiin intala kana sirriitti gargaaramuutu irra jira. Baqa xinnoo isheellee akka isaan boqatan gochuu uummata Oromoo irra jira jechuudha. Callifamanii dhiifamuu hin qaban. Baay'ee galatoomi Oromoo carraa kana naa kennite. Roobar. Okay, galatoomi. Faanaan suni nama hordoftoota nama meeqa qaba peejiin isaanii? Anu dhugaa hamman deebi'ee qulqulleeffadhutti deebi'een dhabe jechuudha. Hordoftoota isaanii ilaalle? Ni ilaalle. Nama meeqa? Maqaa faanaatiin jiraachuu danda'a. Garuu miliyoona tokko tuqaa tokko tani asirratti mul'atu taffaana. Achirra gaafa kamiidha? Guyyaa 3-4 duradha kan akkasuma guyyaa kun ta'ee booddee guyyaa tokko guyyaa 2 booddee kan poolisiin baasee deebi'anii balleessuu isaaniidha kan giraatti nagar. Poolisiin Finfinnee ibsa baasee jira. Odeeffannoon miidiyaa irratti kennamu odeeffannoo dogoggoraati. Namoonni akkasii suni akka adabaman seeraan akka itti gaafataman illee dubbatee jira. Yoo argitee jiraatte. Ibsa baasee guyyaa 14 qorannoo irra jira waan ta'eef guyyaa 14 fi guyyaa 14 booda inni himnaa jedhanii maybe poolisiin akkas jennaan kaase taaka. Naangalina Facebook irratti hin argani. Facebook irratti argeeni daqiiqaa lama yuun geenye hojiitu gidduutti naqabennaan gaafa deebi'ee ilaalu barbaadee dhaben. Poolisiin akkas jedhee baasan. Yoo akkas jedhee baheera ta'e maybe duuti kuni qoricha hojii waan wal fakkaatu namatti fakkaata jechuudha. Dhuguma qoricha hojiin wanta namatti fakkaatu. Maaliif akka booricha mucayyoon kun bashannanaa ooltee iddoo gaarii oolte jedhamee haasa'amaa jira. Achi qophii waa'ee ayyaana guyyaa dhaloota ishee kabajuudhaaf jechaa turte jedhamee haasa'amaa jira. Gaafa qoricha fakkaata bakka inni ammaaf ammatti akkana nama ajjeesuu danda'u qorichuma ta'uu danda'a. Jedheen yaade qulqulleeffachuun immoo akkasin qulqulleeffataniif barbaadeni kananii. Tommy yeroo gaarii qabaadha.
Anga amma ergasi si barbaadin na banelech tap gora mi warri jala jirtan tap gora copy link share tap gora. tole nagaatti Oromo. Okay, galatoomi. Tap copy link. Kinola jalatti ganniin anillee argin ture odeeffannoo isaanii jedhan. Argitanii kinoo akkanatti peejiin gurguddaanuyyuu peejii mootummaayyuu dogoggora akkanaa kana hojjetaa jechaadha. Eenyu intalli sun boonetti badhaasaa waan dura barreessite waan kanarratti hin kaastee intalli weellistuu sun hin kaastee hundi isaaniitu kaasaa turan irraa. Maaliif kana jechuun durumaayyuu dogoggoraa jechaadha isaan akkasumatti malee. Ani Oromoon akka sobdu ofirratti beeka. Maaliifin ofirratti beeka? Anuma maallaqa kiyya kaffaleetu saba kiyya gargaaru kana maallaqa uummataa nyaate ragaa qabnaa darra sanyii qabnaa uummatarraa maallaqa guurrate yeroo baleen jedhan. Ani Oromoo akkanatti sobdu addunyaa irratti argee hin beeku. Nullee anis nan soba oonan sobu garuu kanaa miti anan sobu kanarratti miti. Dubbadhu ganni carraa jette. Akkam jirtu hundumti keessanuu nagaa keessanii? Nagaa akkam? Dhugaa obboleettii keenyaa Rabbi haa baasu akkasuma kan du'alames Rabbi dhugaa isaa haa baasu. Dhugaa dubbachuu fi olola namni amma odeessaa jiru kanaa miti. Anis argee ture jechuudha waan sanii. Akka waan ammaa ifa bayaa garuu fooqii irraa kuftee jedhanii dura sila gabaasa godhaniini akki poolisiin gadi lakkisee ture wanni afaan Oromootiin argeen ture akka waan sarraatanyaa manaa sanitti bitanii qorsa summii nyaachisaniiti qorannaan ka argamee jiru garuu Andu'aalamii irra hin jirudhanii ammaaf ammoo namni akka waan ija ofiitiin argeetti firdii dhugaa kennuudhaaf irratti duulu jiru isa kana ta'anii oduuf laallaniin jedha hamma gaafa guyyaa 14 sanii obsaa maal jedhee akka gabba'uu fi maal jedhee akka odeeffannoon asitti haasamuu fi kan argame kan biraadha. Garuu guyyichi sun odoon gahimmaaf lakkisaniif kaballeessan malee akka waan summiidhaan iddoo ooltisanii nyaata wayii nyaachisanii yookiin haga mana galtee lubbuun isii baateeti gaafa reefficha san dhaqanii lafaa kaasan nafti isii takka madaa takka hin qabdu jedhanii akkamitti nama akkana fooqirraa kufee yookiin isa darbee yookiin akkana duute jedhanii murteessuun danda'ama. Rabbiin dhugaa haa baasu obsaan eegaa mucaa kanas mana hidhaa san keessatti akka dhugaan isaas hin baaneef obboleettiin isaa achi keessa jirti mana san keessa jedhamee jira afaan isaanii irraa hin baanee hin dhageenye akkasuma sarraatanyaan mana san keessa jira isa bicha seera dhiyaatee jechuudha garuu obboleettii isaa sanirraallee dubbii dhugaa barbaannaa jechuudha dharaanillee yoo itti masakkaran ta'e akkuma san afaan isaa irraallee waan dhageenyu qabnaa jechuudha. Kanaafuu isin sagalee itti huuftanii ta'uu keessanii fi dhugaan obboleetti keenyas akka hin banne kan obboleessa keenyas akka hin banne taasisaara jechuudha. Ololli karaa sobaatiin ammoo shirri adda addaa kan xaxamaa jiru dhugaa rabbiiti rabbummaan dhugaa haa baasu malee akka isaan jedhan kana iddoo kanan jiru kanaafuu jabaadhaa isiniin jedha. Barreeffama san iskiriinshooti godhadhas jedheen ture akkaataa namni qorannoo faana bu'ee biyya keessatti hordofaaruus karaa akka summii kanaatiin poolisiin argameeti ammaaf gabbaasu haga guyyaan sun ga'uuf sodaa keessa waan jiraniif malee obsaan eeggadhaa isiniin jedha galatooma. Obboleessi keenya dhugaa dubbate. Okay, tullu mee suuraa sani intala san ol fidi kinoo anas erge sanii best friendii ishee Tigisti Ittafaa suni intalli sun yoo qabamte dhugaan qananii ni bahaa jechaadha. Masarat dhaabaa yoo qabamte dhugaan intala kanaa hin bahaa jechaadha. Warroonni waan kana babarreessan namni tokko akkamitti of ajjeesu fani jedheetoo sitti barreesse maaf callisti. Dhuguma barreeffamni sun yoo soba ta'e ajjeecha san keessa namni sun shira qabaa jechaadha. Maaliif amma poosti goote? Okay, tullu ol fidime. Warri seenuu barbaadan ergadhaa. Niitorkiin qabu tulluun. Karaa deemaa jira fakkaata. Rooba akkam jirtu nagaadha? Nagaa akkamati? Jirra gaata waaqayyo.
nagaan nuuf. Galatoomiru malee. Duraan dursee galatoomaa warroonni dhiiraa ispeeshaalii rooba erga guyyaa saniiti jalqabdee waa'ee kanarratti dalagaa jirta. Dhugaan ishee isa biras jiraate nama biraa biras jiraate mirga dubartoota irratti waa baay'ee waan hojjechaa jirtaniif galatoomaan jedha. Anillee ergasiin naga'e amma dhiyoo kana naga'e akka nama dalagu manaa qaban jechuudha. Ergasii shakkii namatti uuma. Amma suuraan kaleessa gadi ba'e kun immoo waan biraa oofaa jira asirratti. Kanaafuu amma firdiirra hin jirru nuti garuu sagalee ta'uun keenyatti fufuu qabna. Eegaluutu godhi jechuurra wanna seerri gadi baasuun eegganna. Achiin booda waan hunda erga ageenyeen booda waa dubbanna jechuudha. Kanaafuu amma eegaluurra goraa osoo hin ta'iin akkuma dubartiitti dubartiidhaaf sagalee haa taanu akkuma namaatitti iyyuu jechuudha. Dubartii ta'uu qofaa miti ilmi namaa tokko abbaa ishee haati ishee baay'ee garaa nama nyaatu intalli kun baay'ee jechuudha bakka guddaa gahuu dandeessi. Dhugaan maqaa Oromoo bakka guddaatti waamsisuu nama dandeechuudha daa'ima waan taateef. Daa'imas ta'uu baattee jaartis haa ta'u garuu wanni kun dhaabbachuu qaba. Ilmi namaa du'ee biyya san keessatti yeroo hunda dhugaan ilma namaa dhoksamuun kun hafuu qaba. Gadi ba'ee haa himamu dhugaan isaatillee akkasitti ba'a jechuudha. Du'aalamis yoo dhugaa qabaate dhugaansaa akkasitti ba'a waan ta'eef dhokachuu qabu jechuudha. Abbaa fi eessaa haa ta'u jechuudha. Namni intala kanatti bitee waa jedhe hiriyoonni isaanii warri hiriyoonni ishee jechuudha warri poostii godhaa turan. Maatiin isaaniillee ibsa baasanii jiru. Miidiyaa guddaadhaanis osoo hin taane garuu warroonni infoormeeshinii akkasii qaban poolisiitti haa kennamuu jedhame. Isaan garuu asirratti poostii godhaa oolan jechuun firdi beetiin hin jiru tiiktookii irra yookiin feesbuukii irra jechuudha. Namni namaa na'e tokko namni dhugaa namaa barbaade tokko haalli dhugaan sun ittiin ba'uun yookiin infoormeeshinii qabasan hunda dabarsanii maatiidhaaf yookiin immoo poolisiidhaaf kennuu qaban malee asirratti poostii gochuudhaan asumarratti walitti iyyinee bira darbuu malee wanni fidu tokko hin jiru. Kanaafuu hiriyoonni ishee warri taatan warri intala kana dhugaadhaan jaalattan dhugaa ishee barbaaddan harmeessa ishee isin mararte wanna qabdan hundaa infoormeeshinii dabarsaa kennaa malee asitti poostii nutti hin godhina. Kanaaf hiriyoonni ishee kun osoo gaafatamanii natti tolan dhugaa baay'eetu isaan jira bira jedheen yaada jechuun namni tokko waan hin beekne tokko eebelu akkas ta'uuf jedhee wanni poostii godhuuf hin jiru jechuudha waa beeku. Kanaafuu isaan seeratti dhiyaachuu qabu. Galatooma warri sagalee ta'aa jirtan sagalee ta'aa fi ammallee ittuma fufaatu aga dhugaan kun ba'utti akka hin dagatamne kanuman jechuu barbaada. Okay, galatomi. Kristina. Arsenal. Yeroo tokko irra nuuf deebita reefuma waan hin galeef toopikii isaa sirriitti hin barre. Waa dhaggeeffadhu kaa'e yoo akkas ta'e. Okay, thank you. Arsenal jirtaa kan keeti dabaree.